meeshaa dhiquuttachi gore inshallah akkas jecha godhime dhugaa rabbii maal jechuun sargii bakkeessaa kaa uummata. Alhamdulillah rabbil alamin. Bareechaa meesitutti shaasha godha bareechaa. Ayyaastani. Rabbiin qalata qaraa kagalmaan nu gahee karoora maraa. Alhamdulillahi jennaa jedhaa nama maraan kan waliin nu raree fayyaaf nagahaan kan waliin nu gahee fayyaaf nagahaan. Baga nagahaan dhuftan ustaazota irraa kaasee hamma barataatti keessummoonni asitti argamtan marti yaamicha keenya awwaattanii gammachuu obboleewwan keenyaa nu waliin qooddattanii isin haa milkeessu jennaa rabbiin keessanii isin haa milkeessu jennaa rabbiin keessanii. Ani haa dhufu keessummoota seenaa qabadhaa bootaa. Ani haa dhufu keessummoota seenaa qabadhaa bootaa jabaadhaa warri kaadhimtoota bilaalotaanin jedha anuu jira sumayyoota bilaalotaanin baana anuu jira sumayyoota. Nyaannis qophaa'ee aadaa Oromoo kutaa 11 jookuu mijiirraa caccabsaa marqaa homaa hin yaadinaa hin dhabdan waa takkaa dhugaatis feenan jira kaa aanan itittuu kan looniti moo kan galaasii fiduu kan looniti moo kan galaasii fiduu. Yoomsan qofaree ammas muraasan dubbadhamee damma dhadhaa mirindaa faantaa ispiraayitii maangoo. Wanni hunduu jira hin qabnu hongoo ilaalii fudhu waan si gaafatte gongoon ilaalii fudhu waan si gaafatte gongoon. Dhugaatiin hawaata hin jiru kafaltiin fayyaafis taanaan qabna doktorooti kan dhiiraa dubartii fayyaafis taanaan qabna doktorooti kan dhiiraa dubartii. Yoo buluu feetanis jira bakki yoo taphachuu feetanis kunoo saloonii hirriba barbaannanis kutaa gara manyitaa. Algaa tiraasiin qophaa'ee hundisaa algaa tiraasiin qophaa'ee hundisaa. Aroostota har'aa maqaan isaanii Abdallaaf Khadiijaa waa'ee seenaa isaanii shiikoo dubbadhuu kaa yeroo hin qabu keessuma fiigaa waan rabbii waliif murteesse homtuu adda hin baasu isa. Baga ittiin isin gahee dhaloota keessan lammaffaa baga ittiin isin gahee dhaloota keessan lammaffaa. Baga gammaddan mushurrootiin baarakallahu lakumaa wa baraka alaykumaa wa jamaa baynakumaa bil khayr. Imaamul Anbiyaa'ii irra haa jiraatu nagaaf rahmanni rabbii sunnaa isaaniitiin jaarrattan bultii akka Aliyyii Faatimaa isinii haa taasisu rabbiin bultii akka Aliyyii Faatimaa isinii haa taasisu rabbiin. Gammachuun har'aatu namuu haa geessu mushurroota keenya rabbiin haa milkeessu baga geessan guyyaa yaalamtu onneen teessan weerara bara dheeraa har'a kun injifannoo keessan baga isin milkeesse baga isin milkeesse rabbiin keessan. Umriin isin haa dheeratu wajjin hanga turuu malu addunyaa tanarratti ilmaanis isinii kennee kan dhiiraa dubartii. Warra waliin jiraatu isin haa taasisu kidmaatiin irratti warra waliin jiraatu isin haa taasisu kidmaatiin irratti. Alhamdulillah yaa mootii uume jaalalaa osoo jaalalli hin jiraanne dhalli namaa akkamiin dabala. Amman gaafii qabaa gara gaafitti achi tara. Amman gaafii qabaa gara gaafitti achi tara. Gaafiin koo warra singiloota sumayyootaaf bilaalota ilaallataa. Gaafiin koo warra singiloota sumayyootaaf bilaalota ilaallataa. Mee haa dubbadhu waynatti aartu aartan biyyoota duraa fi boodallee. Rabbiin torban keessaa caalchise jummata yeroo hundaa keessa leeliidha filata. Mee haa dubbadhu waynatti aartu aartan dhiistan ani hin dhiisu waan hedu dubbatu isinii fide kunoo ani isin deebisuuf qophooftanii isinii fide kunoo ani isin deebisuuf qophooftanii. Ani kan na dhibu warri dhiiraa kuni afuriif maa maraattu otoo takkaan
gaafiin koo kana deebisaan keessan gaafiin koo kana deebisaan keessan suuraan isaa aayaa sadaffaa sanatoota hanqaraniinuma jaalatanii afur afaaniin buufatanii garuu fuudha sodaaf abuu moggaafatan hedduun isaanii garuu fuudha sodaaf abuu moggaafatan hedduun isaanii. Achiin tarkaanfadhaa gara sumayyootaa waa'ee masaanii yoo dubbatan isin homaa loltan gaafiin koo kanaa deebisaan keessan gaafiin koo kanaa deebisaan keessan. Inni dhiiraa safrima faarsaa isiinis masaanumatu isii aarsaa osoon heerumin inni sin fuune beekaa takka rabbitti amani jechaa kalaama isaa mormuun beekaa yakka rabbitti amani jechaa kalaama isaa mormuun beekaa yakka. Kalaama rabbii tahuu walumaan garree duraan gurraan dhageenye amma ijaanuu garree hin habbaasanillee rabbumaan nuu kenne garuu seerri rabbii akka nu biratti hin banne garuu seerri rabbii akka nu biratti hin banne. Gammachuun teenya wal faanaa booltuumatti gayyaanaa iftaan ramadaanaa nurra dhufee jiini barakaa irraa nu haa milkeessu mootiin moototaa. Nu haa deebisu waggaa waggaa wal faanaa nu haa argachiisu ajrii isaa sanaa nu haa argachiisu ajrii isaa sanaa. Walaloo koollee asirratti geessee guyyaan guyyaa gammachuutu jedhee isin seeqachiisu qalbiin koo na yaadde dhiifama isiniin jedhaa warri qalbiin natti cabdees dhiifama isiniin jedhaa warri qalbiin natti cabdees. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.